Wanna sana gaafadhe garuu jedheera garuu immoo iddootti Yesuus Kiristoos ani waaqayyuma. Erga Kiristoos Yesuus waaqa ta'uu isaa hin barre akkamitti dhuftee amantii gaafa dura. Hayya rakkoon qabu isa namni na amansiise tokko iyyuu hin jiru. Isa namni na amansiise tokko jedheera miti garuu immoo ergasiyoonitti yaadu gaafa dura macaafa yaadu. Amanuu dhuftummaa. Ilaalee miskiina dhaggeeffatu gaafa Yesuusitti amante maal jetteetti amantee eenyusi amansiise? Ana amantii reefu nama miti gaaficha miti obboleetti xiyya kana namani dhugaa dubbachuu. In amannee ciruma yoo gaafa ana amantii sana gaafa sanii miti kana namani. Murii xiyya mul'uu ani kiristaana beentee keessa guddadhe. Kana ishee keessa guddachuu. Shubbisaa nama guddadhe malee dubbisaan guddanne haa. Shubbisaa sana ni beektanii miti. Rakkoon mataa kee. Yaadni hin jiru jiru. Amma dubbisee kaa ammoo fakkeenyaaf bakka dubbisee bakka naaf dubbistee barachuun barbaaddu dubbistee barachuun barbaaddu miti. In baradha rakkoon qabu yaani. In baratta erga ta'eeti sheekota waliin haasa'uu dhaabiiti barnootatti taa'e wantoonni yeroo qaba. Barachuunis yeroo qaba barsiisuunis yeroo qaba. Siigalee gaafa baratte yoo siigalee irraa barsiifta. Laayivii irra baatee namni hin beekne ati maal isaati irraa barsiisuu dhuftare erga hin baranne. Siigalee shubbisuun maal fayyada warra akkasiiti waldaa kiristaanaa nutti dhiphisanii warri waldaa kiristaanaa nutti dhiphisanii guddina waldaa kiristaanaatti gufuu ta'anii lubbuu baay'ee balleessaa turan kan akka kee dibbee rukutanii shubbisan eenyuuf akka shubbisan itoo hin beekin. Amma immoo qoy Yesuus Kiristoos faarfannaan Yesuus Kiristoosiin faarfata. Faarfataa kamillee faarfatoonni pheenxee wayi Pirotestaantii Yesuusiin faarsan karaa Kiristoosiin hooqubaa wayi aarsaa Waaqayyo Abbaaf kan dhiyeessan namni kamu isa kan faarfannaa faarfachuu mirga gootii faarfannaa faarfadhe maal naa baartu jetteen nati lol ture isa kam eenyuuf shubbista amma viidiyoo nati faarfattu silaa Yesuus waaqa miti jechaa jirtaami maal hojii dhaggeeffatta maal hojii viidiyoo irra waraabda ijoolleen siin jedhanii immoo maal gochiidha ol baatee ijoollee himatta. Hayya rakkoon qabu gaaffii takka siin gaafadha rakkoon qabu fakkeenyaaf anamma gaaffii tokko sirraan fuudhu misgaane gaaffii tokko sirraan fuudhu barachuu barbaadde yoo ta'e si barsiifna ani mataan kiyya qoy dhaggeeffadhu ani mataan kiyya ana yoo na tuffatte jechuudha anarra kan caalan barsiisaa sii qaxaree saba kana fuulduratti ragaa sii ba'a waadaa sii galala nama 300 wayitu jira barachuu barbaadde yoo ta'e tajaajiltoota tiyooloojii digirii qaban ofirra darbee jechuudha digirii qaban. Si qaxaree mindaa isaanii kaffalee daataa guuteen si barsiisisa ana yoo na dhiiste jechuudha. Si galee yoo dhaggeeffadhu yoo maal goote qoy ka dhaggeeffadhu si jedhaan jiru qoy siif kaffala miti daataan guuteefin si barsiisisa yoo maal goote dhaaba sheekotaa yoo dhiiste laayivii bantee mormii yoo dhiiste. Gaafa baratte gaafa of dandeesse anis waan gaafa of dandeesse as baatee manuma namaarra dhaqi iddoo feete dhaqi isa san dhiiste barachuu yoo feete dhugumaan jechuudha. Gaafa sii gale ol baatee waa feete waan irraa sii gale barsiistaa jechuudha. Isa kana yoo wanii galla ta'e borraa jalqabee yaada kee qulleeffadhu abbaan fedhe si haaromsu waa fedhe haadhu dhiisi fuula waaqayyotti gadi jedhi Yesuusin ofii keenatti mul'isi jedhi Yesuus ofuma isaahuu of mul'isaadha waan ta'eef sii galee kanarraan kanaaf kokkeessaan na dubbisii lakkoofsa keenaaf kenni ilaa amma bilookii sirraan kaasaa tajaajiltoota amma digiriitti qaban kiristooloojii barachuun hin ulfaata kiristooloojii kana beekuu danda'utu irra jiraata dhaloota kamiyyuu jechuudha. Kiristooloojii kana otoo hin beekne eenyummaa Kiristoos kana otoo hin beekne namoonni akka kee kana shubbisaan tureedhanii waldaa nutti dhiphisan guruupii onlaayinii nutti dhiphisan faarfannaa baasanii dibbee nurraa reeban warra akkanaan nu rakkise baradhaa yoo jedhan taa'anii hin baratan yoo itti amantanii jedhan hafuura qulqulluu fudhatanii of keessaan qaban siluma fedhe barachuu dhiisu hafuura qulqulluu too fudhatanii nama rakkisan turan kanaaf si kadhadhaanan. Okay? Kanas dhiisi sanas isa sobaan gaafiin kaasaa turte yettes dhiisi gaafis hin barbaadini macaafa qulqulluu barachuu barbaadde lubbuu kee oolchina Yesuus Kiristoos waaqa isa bara bara kaleessas ture har'as jira bara baraanis jiraataadha. Macaafni qulqulluu Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 8 waan jedhu Yesuus Kiristoos kaleessas isuma har'as bara baraanis isuma. Mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa 7 waan jedhu inni isa dhumaaf darba hin qabne hin beekan jedhin ka too beekte maallatti himtaami too beekte namummaa isaatti himtaa
waan inni irraa hin qannasuudha malee amma waa biraa miti. Amma waa qannasuu miti amma of keessaa jisuu waa inni irraa hin qannasuudha. Jechoonni sheekotaa dhaggeeffata jechi sheekotaa si safaree si guutee waan jiruuf isa sana of keessaa jiskitee laphee qullaa yaada qullaadhaan fuula waaqayyoo turtee macaafa qulqulluu barachuu barbaadde kunoo karaan bana yoo lakkiif ta'u jette nagaan dhaqi. Erga Yesuus waaqa miti jettee dhiisii keessaa ba'i. Macaafa qabattee dhaloota dura dhaabbattee dhaloota hin gafachiisiin erga Yesuus waaqa miti jettee hin baradhu jette taanaan dhiisii keessaa ba'i. Si galee dhuunfanni akka sinnuufa itti yoo barbaadde jechuudha. Kana siin jechuu barbaada. Wangeelaatti ni amanna miti. Wangeela guutummaa guutuutti ni amanna miti. Wangeelli fakkeenyaaf seera uumamaa kaasee hanga mul'ate waan hamma mul'ataatti jechuudha xumurree isaatii miti. Wangeela kana guutummaa guutuutti hin amanna ergi ta'eetii. Macaafa qulqulluu kana keessa yoo seennee gadi seennee dubbifannee waa hundattuu ni amannaa jechuudha miti. Waa hunduma isaa qulqulluu waan jedhu. Fakkeenyaaf amma seera wantoonni darban sun darbaniiru jechuu hin dandeenyu. Ergi macaafni qulqulluu macaafa ta'ee hunduma isaatti amanuu. Mul'ata boqonnaa macaafa qulqulluu keenya mul'ata peejii dhumaa irratti jechuudha. Boqonnaa 18 lakkoofsa 22 na fakkaata. Moo 22 kan lamaan gidduu isa dhumaa gubbaa waan jedhu nama kanatti dabaletti abaarsa as keessa jirutti dabalamaadha. Namni irraa hir'ise immoo eebbi macaafa kana keessatti caafame hunduu irraa hir'ataadha. Macaafatti akkaaman akka ittiin jiran nu gorsa macaafni. Macaafaan bulla warra macaafa silumayyuu Prootestaantiin wayi Pheenxeen warra wangeelaa jedhamanii beekamu. Warra wangeelaan deddeebi'an akka wangeelaatti jiraatanii mana keenya keessa isa kanan wangeela beeknee itti amanne wangeela beeknee itti jiraanna otoo hin beekin lafa dhiitee shubbisee hin beeku du'een bada malee waan nuti hin beekne waaqan hin beekneef hin sagadu nin gaafadhaa yoo naan taane dhiiseen sokka malee waliin hin dhawan bishaan gabateerraa akka kana hin fedhan namnumti itti dhiyaadhullee nama akka kanaa akka ta'u hin barbaadu si galee wayi itti citu wayi as citu macaafni yookiin qorraa ta'e yookiin ho'aa ta'e jedha. Si galee kanaafi dubbiin waaqayyoo keenyaa gaafa dubbatu yeroo itti girdeef callaan adda fo'amanii dhufaadha. Akkuma gabareen callaa qulleessee gootaraatti galchu girdii immoo hawwi. Na dhageeffata xiqqoo ishee. Anuma fakkeenyaaf lallaba wangeelaa dhaggeeffatu oon dhaggeeffattes rakkoon qabu wangeelaa hin jibbu nan jaalladha. Wangeelli akka jireenya bara baraa ta'e hin beeka. Wangeela jechuun immoo kan ittiin jireenya argatan sanii kan itti waa hunda irraa baratan sanii wangeela jechuun barsiisaa keenyadha. Waa hunda nu barsiisa waa hunda nu jireenya bara baraa kennu qofaa hin jiru wangeela Yesuus yoo ta'e malee Yesuus yoo ta'e malee jireenyi bara baraa hin argamu. Kanas beeku. Wangeelli tun waa'ee Yesuus dubbatuma. Wangeelli kun ati waa'ee Yesuus irraa barteeroo ta'u wangeela kana hin dubbifne ta'e. Sitti moo jira dhaggeeffatu. Waa'ee Yesuus hin beektaa. Wangeelli mootummaa waaqayyoo lallabu kan biraan jiru waa'ee Kiristoos lallaba. Jireenya mootummaa waaqayyoo qabaachuudhaaf Yesuusitti. Ilaa jarana falmii amantiirra jirra moo tarii mucooni yaada garaa ishee jijjiirrattee dhiifama gaafachuu dhufte moo laa amma kanaan dura jara kana duukaa hin deeminaa jennee ijoolleetti illee dhaamsa dabarsinee turre lakkii gaafin gaafadhaa wangeelli kun iyyuu naan gallee ittan naladhe garuu shubbisaa waanan tureef hin beekne waan nama shubbisuufis waanan hin beekneef gaafin gaafadha kan jettu yoo ta'e ifa obbaastee gaafii gaafattee mana hin qopheessinaa fi achitti dhuftee haa gaafattu. Lakkii immoo otoon beekuun dogoggoree iddoon sanis otoon beekuun dogoggoree yooni waaqayyoos naa kadhaa isinis immoo warri isinitti balleesse ifa manaa godhaa kan jettu yoo ta'e okay. Garuu asirratti amma isheen gaafii gaafatte Yesuus Kiristoos ani waaqa bakka jiru naaf daa'ii jechaa jirti. Deebitanii kan arrabsanii isin maal godhe ifama isa kam isin gaafadha amma kan iyyuu maluu sangaa otoo ta'uu qajjeetiyyaa jedha Oromoon gaafa mammaa kan jechan taane na arrabsini. Maal barbaadde amma sirraa maal akkasii goonu barbaadame mee maal barbaadda natti amma waan barbaaddu natti. Maalim na arrabsu na jala deemtanii ijoolleen kiristaanaa. Warra si arrabsani baga si arrabsani warra si arrabsani
dhaggeeffadhu warra si arrabsanii keessaan deemi mana arrabsitanii jedhi ofirraa bolloqsi. Wangeelatti hin bultu. Isaan boo erga akkas ta'e wangeelatti hin bultaa miti haa wangeelatti hin bultaa miti guutummaa wangeelatti hin bultaa miti guutummaa wangeelatti hin bultaa miti Waaqayyo nama hundaa jaallatamu hin jaallatu. Misgo Waaqayyo akkuma kee warra akkuma kee shubbisatti guddateedha warra akkasii kun. Warra akkuma kee shubbisan ati sin shubbi qoy yaadime qoy yaadime dhaggeeffadhu. Warri si arrabsan koomentii jala dhufanii Dhamaraa sun maal baasu jedha Oromoon. Dhamaraa sun shubbisan santu dhufee si jalaa hul'isaa si arrabsaa oolu. Si galee amma. Hawwi tokkicha kaa hawwi falmata tokkicha mee dabaree xiqqoo tokko daqiiqaa tokko caalaan dubbadhu ne haadhiisa. Jechuun yaaduu deebisuu barbaadeeni. Misge dhiisa faana mataan cabinaati. Akka ijoolleen si arrabsuu dhiisan miti kaakaayyoon kenni guddaan. Malee yaana irra jirtu karoora itti qabattee jirtu sii ta'eera jechuudha. Karaa sirra jirta jechuudha. Maaliin qabadde mee nafi karoora kee miti qoy qoqay. Utuu na hin argin misgaanan akkuma wabii sanattee shaadaa keessaan qabattee ergama dhuftee naan jette atummaan kun eenyu sitti hime mee ana tana eenyu sitti hime yoo rabbitti amante dhugaa Yesuusuma kanaan si qabe ani Yesuusuma isatti amantu kanaan si qabe mee dhugaa hidhii waadaa naa gali ani sumaan si qabe dhugaa rabbii. Ani beeku kaa yoo na qabatteetta qabachuun keenya olu samaalan beekaa miti amma rakkoon qabu qabatteetu ati ammas hin beekaan hojjechisaa jirta miti misgee inni rakkoon qabu. Oi ka rakkoon qabu hin qabanne immoo taanaan oi ka wal dhageenya kaanaafati hin qabanne immoo taanaan wanti nama irra jiru kun sirriidha jetteetta amantaa. Sirriidhaan jira jetteetta amantaa sammuun kee sirriidha eessii fudhachaa jira. Mee maalumarra hin jira laata nan sobee moo nan hatee moo nan maraatee moo maaliin ta'e mee waanuma taasisan sibiratti wangeelli kun sibiratti wangeelli kun qaachuusaa misgee wal dhageenya kaa. Kiristaana sabboleeyyan keessa maan nama qoodani mana namaa qoodka wal qoodaan jirru kan nama rakkisaa harusii yaadii mataan kee wal qoodaan jirru ani qoy arabsin arabsaan jirtu akkuma misgaaneen wangeelli sibiratti xiqqaachaa jira bara misgee inni kun sirriidhaasiif. Ishi yaadii koo galatoomii wangeelli sibiratti xiqqaataa jira naan jette. Mee wangeela kana keessatti waa wangeelli kun dubbannee dhalatti misgaaneen dubbattee dhuguma Yesuusitti naa kakadhu. Namni wangeela kanatti hin amanne qoy namni Yesuus Kiristoositti hin amanne wangeela kana dubbisee irra hiikees barsiisuu ni danda'a. Garuu wanta wangeela kanarraan ala dubbadhee nan beeku naa barsiisu. Qoy ka wangeelaan haala dubbachuu fi namni isatti amanetti jiraachaa hin jirre si barsiisuun tokkodha yookaan immoo ni danda'a kana bichaa naaf deebisi. Eenyutu si namanne? Warra dhufanii si barsiisaa jiran. Warra si barsiisaadha. Hayyee maal jedhanii ta'amma yaaduma qalbiitiin haasofna tole isaan maal jedhanii haasan. Yaadi meena dhaggeeffadhu tokkicha yaadi ilaa yaadi. Waa ka walaa dhageenyu ijoo amma baay'annee iyyaa jirra nama tokko taanee haasofna kaa wal harka fufuunee mucaa kana mucaan nama tokkodha. Waa ijoo warra kaan maakii qabaddaa bakka yaada gara. Bakka nafaan haasee rakkoon qabu ta'e haasoftanitti warra kaan miti rakkoon qabu amma dabaree naa kenna. Akkan siin jedhee wangeela kana mana keetti haasa'anis barsiisuun hin danda'ama yookaan immoo sirrii gootees siin jedhe. Hayyee gaaffiin kee bareedaadha. Wangeela kana keessa kan hin jirre san fidanii natti na barsiisaniiru. Fakkeenya warri amma si barsiisaa jiran kun wangeela kanatti amanaa jiru moo amanaa jiran? Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos akka isaanitti amanaa jiran. Naa deebisi kana bicha amanaa jiru moo amanaa jirani? Itti amanaa jirra jedhan itti amanaa jirra jechuun jirani wangeelatti amanuu jirra nullee fakkeenyaaf. Okay itti amanaa jiru isaan quraanatti amanu wangeelatti amanu. Fakkeenyaaf wangeelli fi quraanni wal qabatee deemullee qaba. Isaan quraanatti amanu tokko hin jiru wantumti quraana wangeela tokko godhe tokko hin jiru dhaggeeffadhu wanti tokko godhe hin jiru dhaggeeffadhu itti amanaa jiru moo itti amanaa jiran isaaniin jedhe wangeelatti ittumayyuu namananii itti namanan okay namni itti namanni tokko immoo dhufee macaafa qulqulluu sii dubbisee yookaan immoo iddoon akkas jedhee sii kee si faana taa'ee haasa'uu ni danda'a.
fakkeenyaaf namni tokko nama fakkeenyaaf waa'ee macaafa qulqulluu itti yoo nama fakkeenyaaf amantii yoo hin qabaanne macaafa qulqulluun maaliif akkana jedha iddoo kanatti akkas yoo jedhee yakka qaba cubbuu qaba waan macaafni dubbate malee wanta biraa dhufanii dubbisan. Okay, wanti macaafni dubbate ati fakkeenyaaf kan mari'achuu qabdu kan haasa'uu qabdu warra itti amanan warra macaafa kanatti amanaa jiraatan isaan dhuftee isaan faana marii yoo goote rakkoo hin qabu. Garuu warra itti amanaa hin jirre faana teessee yeroo mari'attu ijoolleen maaliif na arrabsu jechuun kun atu deebitee dogoggoraa jirta. Maaliif warri kaan itti amanaa jiru macaafa kanatti jechuudha. Deebitee amantii ijoollee kanaa tuqaa jirta. Gaafa kana ijoolleen kun maal haa godhanish? Maal jeetiin tuqeemee kana jette naan jedhime. Ati qoy misgee. Amantii kana yoo hin jaalatta ta'ee irraa macaafa qulqulluu kana mana keetti xiqqeessu dhiisiti. Namni sarrabsus hin jiru walumaa galatti gara barbaaddes kan barbaadettis amani isa kana rakkoo hin qabu. Garuu mana keetti akka namni tokko macaafa qulqulluu hin xiqqeessine akka macaafa qulqulluu hin lallabne. Ati yoo barbaadde ijoollee kiristaanaa ol galchiti faana haasa'uu ni dandeessa. Inni kun hin taane taana namni biraa galchitee faana macaafa qulqulluu irraa hin haasa'u. Yoo akkas ta'e namni sarrabsu tokko illee hin jiru. Amma gara kana kootu dhiifama sii gaafaa godhanii dhiifama gaafadhu siin hin jedhu amma walumaa galatti akkas siin hin jedhu. Waaqayyo akkana Waaqayyo akkana jedhee saba kana akkana jedhee kun maal jechuudha otoon siin jedhee naa deebistaare ammatti. Yaa ana faana haasa'e rakkoo hin qabu. Ana faana haasa'e rakkoo hin qabu. Deebisnee jarri garuu maaliif macaafni iddoo kanatti akkana jedha. Waaqayyo anarraa deebii dhabdeetu amannaa wangeelatti jaan sirriidha immoo wangeelli fakkeenyaaf yoon akkana jedhe Yesuus Kiristoos ammaa ofii isaatiin abbaan na caalaa jedha asitti immoo abbaan ana keessan abbaa keessaa jedha achi gara dhaggeeffadhu isaan mormituu wangeelaa akka ta'an beektamu hin beektu. Ani isaanii keessa isaanii rabbitu beeka malee hin beeku. Rabbitu beeka miti walumaa galatti naa deebisi walumaa galatti mormitu wangeelaati moo mormitu wangeelaa miti. Namaan beeku kaani waaqa miti namaa bar. Keessa garaa namaa miti kaa maal waan argaa jirtudha. Namni macaafa qulqulluudhaan dhufee mormaa jiru mormituudha. Waan hin jirre nan sobsiisin dhugaa rabbi. Ani fakkeenya namni kun dhugaa isaa dubbatan soba isaa dubbatan namni kun wangeela dabsuuf deemu yoo jedhe hin beeku keessa garaa namaa waan ta'eef hin dubbatu akkuma keessaan shaadaa qabatte otoo anan beekan naan jette sana illee nama sana otoo macaafa qulqulluu tana dabsuu dhufe hojii anallee rabbiin na gaafata waan ta'eef hin jedhu maaliif hin jedha hin beeku keessa nama otoo anatu dabsu amma fakkeenyaaf otoo anan na gaafatte eeyya sirriidhaan jedha anumatu ittiin jiraanne hin dabsu jiraan jedha utuu anan na gaafatte ati itti amanaa jirta moo itti amanaa hin jirtu ati itti amanaa jirta moo itti amanaa hin jirtu wangeela kanatti amanaa jirta moo amanaa hin jirtu. Itti nama na bakka itti nama nasii. Itti amanta taana maaliif mana keetti wangeelli jallatan siin jedhe. Hin jallanne waa wangeelli dubbata yaadi maal taate namni wangeela ana laba yanatti dubbateeru jira. Ani bar yeroo isaa waa'ee wangeela waan jedhama fakkeenyaaf yeroon dubbatu maalis dubbadhu. Yeroo keentiitiin bakka ilaa ilaa waan inni sitti dubbachuu barbaadu. Yeroo keentiitiin maal isin jechuun barbaada mucoo kana jechuudha eenyu misgaanee dhiistaniirtu bakka dhiistaniirtu isheen amma akkuma asaantii san gaafii kana ba'aa jirtu waan ta'eef mana kee kabachiisuu barbaannan jechuudha. Hordoftoota baay'eetu ishee hordofee jira waan ta'eef gara barbaadde adeemtu Yesuus Kiristoos iyyuu. Falmataan dhagamu sagaleen kennu. Dubbii sagalee waaqayyoo keessaa tokko dubbisee fi ni gaggeessa. Falmataan waawwi taraan gani dubbachaa jirtanii bare isin amma ngaa taraa isin eeggachaa turre. Mee takka dubbadha ishee achirraa nan dubbadha taraan dubbanna waa isin hundinuu. Dubbadhu siif jedheeti dubbadhu ati mee takka. Kanaaf kennitanii?Een dubbadhu. Baay'ee galatooma. Ani yaaduma gabaabaa tokkoon isiniif qabaa kirikiriin asirratti ka'u gaarii miti. Walfalmiin asirratti ka'aa jiru gaarii miti garuu dhugaa isaa isinitti himna misgaanillee beeku ani amantiin ishee maal akka ta'e.
Misgaanee amantiin kee maali? Amantii jamma kana odeessaa oolee isin hin beektanii? Kiristaana irraa gara musliimaa deemtee Jechuun ani jirti. feeji. Maal jettee yaadi? Qoy misgaanee naa himattu ka warri kaanii Dhugaatitti bareedama yaadi. dubbatiina please maaliifi nuyi kiristaanota erga taane wal dhaggeeffachuu qabna seeraan dubbachuudha qabna callisnee iyyuu nurra hin jiraatu. Misgaanee jechuun waan isin beekneedhaafidha. Ati ofii kee of danda'ii deeffadhu dubbadhu. Amantiin kee maali? Amantiin kiyya kiristaanadha. Kiristaana keessaa Kiristaana inni matiin pheenxeen akka keen qabdu dhugaa nama akka keen qabdu misgaane. Pheenxee jechuun wangeela irratti duuti malee wangeelaaf of kennitee wangeelaaf lubbuu dabarsiti malee wangeela irratti hin qoostu pheenxeen. Ati pheenxee miti pheenxeen jedhiin. Pheenxeen jedhiin. Bakka isi pheenxee dabbaan warra seexanaa wajjin bakka dhiisa. Yaadi. Miti. Ani wangeela manatti wangeelli salphaturra taa'ee dhaggeeffachuurra mana sana ba'uun wayya. Mana sana taa'ee dhaggeeffadhu. Ati garuu faana teessee salphista waan ta'eef pheenxeen himatiin. Hayyee rakkoon qabichi. Ani yaaduma gorsaan isin qaba yaadi. Amantii xiyyeeffannaa fuudhoo isintu naaf hin kennu garuu akkuma ati jettee warra siif hin baasaa yoo ta'e rakkoon qabu ati irra naaf hin baaftu itti naaf hin hir'istu. Amantii xiyyeeffannaan faagatu natti sin deebistu si galee dhugisha eege. Qoy misgaanee yaadiin mee qo'aat akkam suuta jedhaa wal dhaggeeffannaa. Wal dhaggeeffachuun waliif abboomamuun aarsaarra caala waan ta'eedhaaf. Isa duraa. Wal dhaggeeffachuu seeraan dubbachuun akka nama waaqayyotti dubbachuun gaariidha waan ta'eef eegga misgaaneenis kiristaana taatee baay'ee waliin dhimnu misgaane walii galuu dandeenya. Haala salphaatti jechuudha. Macaafa qulqulluutiin walii galuu dandeenya. Fiigalee. Kanaafi kiristaanadhaan jettee jirta garuu dubbii kee keessatti wantoota tokko dhagahaa ture. Aariin kee inni guddaan kiristaanonni maaf na arrabsaniidha natti fakkaata. Kiristaanonni kan isaan si arrabsanii fi waan si jaallataniif gabaabaadhumatti sitti himan. Waan si dhabuun barbaanneef waan maaliif akkas goota hojiin kun gaarii miti hojiin kun hin ta'u dubbii nuyi qabnu wajjiniin dubbii waaqayyoo wajjiniin hin deemu jedhanii yoo si arrabsan gammaduu qabdaati. Itti aaruun qabdu. Nama arrabsuun sirriidha jechaan jiru garuu utuu akkasitti yoo si arrabsanii jechuudha. Hojii kootu sirrii miti ta'innaa jette. Yaa of ilaaluu qabda tokkoffaa irratti. Waan asii dhaamuu barbaadu gabaabaadhumatti jechuudha. Inni lammaffaa waa'ee barsiisaati. Barsiisa macaafa qulqulluu calliseedhuman dubbisaa jette ammoo as deebitee maaliif gaaffii gaafattee dura onaa galeera jettee jennaan amma ammoo as deebitee shubbisaan ba'e malee homtuu naan qal'ee kanaafan deebi'ee gaafachuudhaaf dhufee jette amma ammoo achi deebitee maal isuma asirra jiru barsiifna malee maa inni jette agarte. Macaafni qulqulluu waa'ee kanaa waa tokko dubbata. Lammaffaa Phexrosii boqonnaa 3 keessa dhaqxee naannoo 14 kaastee yogguu dubbiftu macaafni qulqulluu kun wal hiika waan ta'eef namni taa'ee baratee ga'aa ta'ee akkaataa wal hiikuu qabu sanatti wal hiiksisee iddoo isaatti galchuudhaa yoo baate namni wallaalummaa isaadhaan bidiggi jedhee ka'ee yoo nan barsiisa jedhee ka'e otoo homaan dhagayin otoo homaan argin otoo yeroo kadhataan qabaati otoo yeroo dubbisaan qabaati bidiggi jedhee yoo ka'e jallisuu danda'a. Dubbii waaqayyoo jallisuun immoo baay'ee nama gaafachiisa. Siigalee dubbii waaqayyoo jallisuun baay'ee nama gaafachiisa. Kanarra teessee dhaggeeffachuu sii wayya. Teessee barachuu sii wayya. Garaa qajeelummaa qabda yoo ta'e.
dhuguman Yesuus Kiristoosin baruu barbaadda yoo ta'e dura barachuutu sirra jira otuun barsiisin dur eenyumtillee akkasii waan ta'eef kanaaf ati amma waan tokko ragaa baateet ani naan galle ture shubbisaadhuma keessumattani utaalaa bahe malee jettee ragaa baateet amma garuu utaaluun hin ga'a warra akkasii kana dhaabbadhaa jechaa jira dhaabbadhaa of ilaalaa dura hubadhaa eenyutti akka amanaa jirtan otoo akkas jettanii immoo gaarii ture otoo dhaabbadhaa of ilaalaa jettanii yeroo mana waldaa deemtan akkaataa amantaa keessanii ejjetamiillee keessanii eeggadhaa dubbii afaan keessaniillee eeggadhaa isa jedhu sana otoo dhugoomsitanii namatti tola ture anniin furadha yeroo sana akka ajaa'ibaatti isinii fura namoonni baay'een dhaggeeffadhu an dhugoomse yeroo keessa jirutti seera sana cabsee waan akka amantii kiyya keessatti deddeebi'ee takka mana waldaarraa eegala kosiin kana mana keessaa eegala Misgaane na dhaggeeffadhu ofirraa ka'uu qabna ati amma ofirraa ka'uu qabda ofirratti hojjechuu qabda bilchina kee waa'ee barsiisa kee yommuu beekuu bartee fixee booda as bahuu qabda malee teessee hiikan taane namaa kennaa oolu kuni gaarii miti siigalee namni akkasumaan shubbisu namni akkasumaan utaalu namni waan isaan hubanne callisee as ba'uun gaarii miti kanaaf amma macaafa qulqulluu barachuutu sirra jiraadha Misgaane obboloonni kee kan si gorsaa jiru isa jaalalaa yoo ta'e siigalee hayyee galatooma xumurattani qaranaa kenne kiristaanummaan ofirraa ka'uu qabda yoo wanti dura dubbate tokko macaafa qulqulluu keessaa sitti maali fi sheekota maali waan macaafarra jiru malee maal rakkoo qaba yoo na barsiisanii jette sii qofaaf osoo hin ta'in dhaloonni as jala jirtanii macaafni qulqulluu warri wangeelaatti namanne wangeelaan hin bulle barsiisa kiristoositti qabamanii hin jiraanne akka hin barsiifne ni dubbata. Wangeelli maaliif tartiiba eeggate maaliif hin qabaanne? Qaabbiin sirraa qaba. Sirraa haasa'aa hin jiru sirraa haasa'aa hin jiru yaadi kana tartiiba qaba walii kakamee hin jenne tartiiba isaa eegisiin jechaa irra tartiiba isaa eegaa hin jirtu bade. Dhaloota ishii fakkaatanii fi ishiittan hin yaadi beektaa har'a beektaa bakka qorumsaatti nu gashite beektaa nama irraa baanii nama irraa baanii jechuudha. Ergaa qaba. Irraa baanii warra ishii fakkaatan ijoollee irraa dha'uun manatti of gashitee jechuudha. Qocolloo isa nan bahaa jechaa jirtu beektee. Kanaaf al tokko hawwiinaa fixattu qoyyu falmi. Al tokkitti kana qofa dubbadheen bahaa dhiifama tooftaan kuusinaa eebbisu. Macaafni qulqulluun keenya maal rakkoo qaba sheekonni yoo barsiisaniitti sheekonnis akkas jetti maal qaba yoo barsiifneetti warri kaanis immoo maal jedhu sheekonni yoo waan beekanii macaafa qulqulluu irraa barsiisanii ka jedhanii fudhatan jiru macaafni qulqulluun hin dhorga akkas jedha ergaa Yohaannis isa lammaffaa boqonnaa lama lakkoofsa boqonnaa tokko lakkoofsa torba gubbaarraa kaasnee dubbifanne warri nama wallaalchisan Yesuus Kiristoos foonii dhufuu isaa amananii warri hin beekne baay'een gara biyya lafaatti ba'anii Yesuus foonii dhufuu isaa amananii warri hin beekne baay'een isaanii gara lafaatti ba'anii ammayyuu argaa jirra jechuudha. Hin bahin garuu yaada tokko sii qaba yaada tokko sii hin gaafadha jecha takka qabachaa dubbata gaaffii miti iddoo amma dubbiste kana keessatti waaqayyo nama hundumaa jaallatamoo nama adda baasa. Waaqayyo nama hunda jaallata. Uumama isaa hundaan jaallata miti. Uumama isaa hunda addan baasu miti. Namni biyyi lafaa guutummaa ilma isaatti akka amanu inni ilma isaatti amane immoo akka fayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge. Inni Yesuusitti amanu indahom mama Misgaane. Inni Yesuusitti amanu inni Yesuusitti namallee firdii jala jira firdii bara baraa jala jira. Macaafni akkas jedha. Yesuusitti kan amanu mucaa waaqayyo. Yesuusitti kan hin amanne firdii bara baraa isa jira. Ishi bakka nagaan bulaa carraa naa kennuun hin danda'amu. Ani jechuun waa barachuun dhufedha waldaa gaafannee walirraa barachuudha malee ganaan atti lallabamtu waldaa keessa yoo sa'aatii 20 guuttaatiin qaraa oola. Faayidaan qabu taa'uun macaafa qulqulluu maaliif lafuma dhiitte malee waan macaafa dhiifama nagaan isiniif haa ta'u dhiifama baay'ee namatti tola ani dhaggeeffachaan ture nama lammaffaan argaa jira nama akka obboleettii keenya Misgaanee kana ganama kana obboleettii keenya asaatumoo maal maqaan ishee tokko
baay'ee kan nama dhibu